Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu iftuudha. Arrammoo akkamittiin daabboo baalaa qopheessina maalirraas immoo qopheessuun danda'ama kan jedhu wantoota tokko tokko walumaan kan ilaallu ta'a. Egaa yeroo gabaabaa fi haala salphaa keessatti mana keenya keessatti akka nutti toletti qopheeffachuun akka danda'amudha. Innis kana qopheesseeru daakuudha kuni daakuu self raising flour jedhama. Daabboon kan irraa qophaa'u daabboon nuti istooraa binnu jechuudha. Itti dabalees immoo qimamiidha kuni kororiima. Waan nuti tole itti daballee qopheeffachuu hin dandeenya. Kun immoo gurraattiidha. Itti dabalees immoo raacittiidha. Isheen kun ripeed raayis jedhamti. Akka inni bukaa'uuf gargaarti jechuudha. Warra kan argan qopheessee booda qodaan itti sukkuumuudha kun immoo. Qodaan itti bukaa'u akka kanatti erga qophaa'ee daakuu fi qimamii iddoo tokkotti walitti dabalee in sukkuuma. Akkasumas soogiddaa fi zayitii tan dabala. Zayitii jalqabarras itti dabaluu nan danda'a yookaan immoo erga inni bukaa'ee yeroon toshuuf jedhuuttis dabaluu nan danda'a. Maaliif qodaatti yookaan harkatti kan qaqqabanne gargaara. Ripeed raayisii dursinees bukeessuu ni dandeenya. Yookaan immoo daakuu wajjin sukkuumuu ni dandeenya jechuudha. Erga sirriitti sukkuumne amma inni bukaa'utteen daqiiqaa 30 yookaan immoo isaa gadiittis bukaa'uu danda'a. Anytime bukaa'u malee rakkina hin qabu. Baalli nuti itti fayyadamnu immoo banaanaa leaves yookaan immoo baala muuziiti istoorarraati kan inni bitamu. Egaa yeroo ovenii gashinu ovenii irratti hundaa'a. Ammamiif keessa turaa ammamirra immoo digirii Fahrenheit meeqarra immoo kaa'uu qabna kan jedhu gaa ovenii irratti hundaa'a. 350 godheen daqiiqaa 15 caalaa immoo keessan tursu dafee hin baasa. Akka inni bareedee bishaatee bahutti jechuu kooti. Agasittiin immoo buna nakaa'a lamaanuu isaayyuu yeroo gabaabaa keessatti waluma duukaa xumura. I hope in jaallattu itti gammaddu jedhee yaada. Sababiinsa daakuu kamirraayyuu yoo barbaanne baalaan qopheeffachuu ni dandeenya. Akkasumas immoo daabboon baalaan qopheessinuu fi akkasumaan qopheessinu illee garaagarummaa qaba. Urgaa'uu irrattis mi'aawuu irrattis. Amma xumura isaaniitti akkasiin daawwattanii isin affeereera. Daawwannaa gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo itti aanuun walitti deebina. Ammasitti turtii gaarii.